obboleettiin teenya takka nu erkite ummaatiyyaan na jalaa dhukkubaa'etti. Ummaan tiyya amata dabree dhukkubsattee soomana guutuu soomanuu hin dandeenye. Garuu dhukkubni isii hummaa akka ta'e illee hin himne ammallee hin fayyine. Amata kanallee soomana as deemu kanallee hin fayyine soomanuu hin dandeessu. Akkam godhuu dandeessi? Duraan dursee dhukkuba haadhaa beekuun barbaachisaadha. Ati yoo dhukkuba gartee irraa fayyitu. Dhukkubni isii dhukkuba isiin booda fayyitu qajeelamu yoo taate dirqama gartee soomana ni kafalti. Kafalu qabdu kadabree fi qaamaatillee. Yoommoo dhukkuba gartee irraan fayyuun hin kajeelamne. Haga gartee dhukkuba sukkaraa badaa kayoo gartee zaa 2-3 yoo qabeelootu taate lafa dhooytu jira. Ka doktorri gartee abadan soomanuu hin dandeessu jaaniin sangubbaan dullumaan dhukkuba hamaa dhukkuba gartee ulamaayin itti baara beektee dhukkubni sukkaraatu walirra gartee adda addaa walirra gartee hamaa qaba. Tanaafuu dhukkubni haadhaa beekamuu qaba. Wayillaa yookaan gartee akkuma jenne san ta'a jechuudha. Masha Allah, jazakallah khairan sheekhenya. Insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Hello? Hello? Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Ayya. Nidagam. Akan jirtu naga. Jirra alhamdulillah ayya. Inshallah gaafin kiyyaa kana jetti Dhageessa? Shabakaan hedduu amma dhageessa? Ani dhageessu. Ayyee gaafii gafadhu. Daraan takka osoo bakka abbaa manaa qabnetti darasummaa deemuu ni dandeessu moo hin dandeessu? Waafin kiyyaan ni jiraa jechuudha. Ayyee abbaa manaati. Osoo heerumin darasummaa deemuu ni dandeessu. Ayyee ta lammadaa? Gaafii lammadaa ammoo piroofaayilii maratti yaa Allah faa jennee yaa Rabbi agarri muratamaa jennee kana jaanii haasuu ni danda'ama moo hin danda'amu? Ayyee masha Allah tanuma gaafin ta'e? Gaafii illee ni ta'u ture ustaas garuu. Okay. Ayyee insha Allah sheen isii deebisan jazaakillah khairan. Ayyee masha Allah. Osoo waliyyiin biran jirtu takkaa'u osoo hin heerumin darasummaa deemuu dandeessiidha. Dubartiin darasummaa deemuuf abbaan fuudhee ganda san geessee ganda isiin itti qaariyaa irraa argattu ganda sheekni jiru ganda majlisaa abbaan fuudhee geessee gandi of fagoote abbaan fuudhee geessee achiin nama gartee dubartiitii hojii ganda san geessee ganda sanitti qaariyaa achi as deebi'ee achitti akka barattu godhuu danda'a. Immoo isiin gartee kophaa deemu amna dheertu in dandeemu jechuudha. Asumarratti abbaan geessuu qaba. Obboleessi geessuu qaba. Asumarratti gaafii yeroo hedduu takka gaggaafatamtu dhalaan takka obboleettii isiitii hojii hajjiruu dandeessi obboleeyyi lama. Dandeessu. Mooreemni bira jiraatu qaba. In dandeessu. Mooreemni laazim jiraachuu qaba. Masha Allah. Alo, salaam alaikum. Alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Gaafin kabashee. Ayyee. Gaafin kiyya namni waa takka qalbiitti waswaase akkamii rabbiitti nama gaafata waa hin danne gochaa hin dareen takka qalbiitti waswaase. Kana fakkaatti inshallah. Maali wanni ati waswaastu fakkeenya waswaasa? Jaartii iftamoo? Laa waa biroo keessa tuuma hin dareen takka agartee. Ayyee. Barakallah fik ayyee. Yaate yaa. Dhaggeeffadhu sheekh ayyee jazakallah khairan. Gaafii dura osoo tobriin bira dabarre profaayila pikchararra maqaa rabbii faa maqaa nabiyyi faa kana kaachuun tun akkamiin? Profaayila haa ta'u girgiddaarra haa ta'u quraana gartee girgiddaarra godhan profaayila gartee yaa Allah maasha Allah jaanii gartee profaayilarra kaayan girgiddaarra kaayan wanni kun cufti gartee maqaan rabbiitis kabaja qabaa quraanni kun wanni bu'eef gidaaraa fi yookaan profaayilirra akka kaayataniif hin buune quraana kana litunzira man kaana hayyan jee rabbi subhaanahu wa ta'ala
nama jiru gartee ittiin gorsuuf quraanni gorsaaf bu'ee akka namni kun nuti kun qaraanee barannee gaxxintillee katti gorfamnuu fi tanaaf ulamaayin irra guddaan gartee gidaara irra godhus dhorkan. Gidaara jechuun profaayiluma gartee moobaayil. Kanaafuu maqaa rabbiitii fi maashaallah maali waa hedduu agartee nama gartee dubartii qullaa kafeeteewwanni jettu maashaallah ukti ni bareedda jaaniin. Maashaallah maanaa isii beekuu dhabu nama qullaa wanni jedhuun hedduu gartee nama naasaa wanni kun gartee waan kanarraa fagaachuu gaarii. Inshallah. Wallahu alam. Gaafii obboleessa keenya gaafate yoon gartee qalbii inti na waswaaste waan garii rabbiin itti na qabaayaa jiru. Waan gartee namni kun waswaasee yaadaan waswaasan yaadaan gartee yoo jaartii hiikee waswaasa gartee rabbiin keenyu je'ee gartee kasi uume eenyu oofee ati rabbuma kanaa eenyu uume wanni kanaa dhufti wanni kun gartee guutamiinsa imaanaa irraa namni kun waswaasa keessa yoo gartee kayaadu taate waan hamtuullee yoo yaade yoo dubbate qofatti gaafatama malee ittiin gaafatama. Walaakin waan waswaasa ذكري الدنبيسي وأنا كنا فجيسو شيطانا وسواسا. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه كم نجا؟ نجا الحمد لله جرداني. جرا الحمد لله أيه. قافين قواشا. أيه. قافين يا وين رمضان هذا أيه. أيه. رمضان شعبان كنا ويا كل شيء ندرو ولد دابنين صومنا مو ولد تبغيا كصومنا تقريزا. أوكي أيه. قافين دي ترى أيه بارك الله فيك. كم نبغيا كصومنا تقريزا جا ديفيزا. أوكي. إن شاء الله ربي سني على فيزو. هاي إن شاء الله جزاك الله. أكون لك سؤال شيخ. شعبانا خلشنا ندرا في الولد دابيل صومنا دندا. فلو دابا باسي يدوم مريل صومنا دندا. ركون كمالف شعبانا والجل قرتي فتا حديثتنا قرره. مو رسول الله صلى الله عليه وسلم داني صومنا ماله نمني توك قرتي شعبانا خنا غيزا بويشان والجل صومنه بويشان ديسه فلو زيبو دندا. فلو مو والجل صومنه فلو دندا أيشو ماله حديثتي قرتي متتابعيني وني جاما شعب حديث وني شعبانا رتنا قرره أيشو. بقدايو رمضان كبن شعبان كيسو باسن. خرجنا بودا باسو دنديان. ربين قالوا صوابني لما مو تكو. يشوف صوابك كنا ما شعبان صوابني فردي سن فرق ولا تاتيمو مفرد مثلا كوف. صوابني سا. لك نمني قرتك أدان تجرو خشوا شعبان خير صومانو. دورتين أدان تجرو ديرك أدان تجرو. يو صومانه قدوما ساتي ماله صوابني وني قراني كسر.